Nooru harka fuunee daawwattoota keenyaa kun qophii ODM marii addaati sanbata baga geessanii baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'ee isiniin jecha as miidiyaa kanarraa kan jiru kallattiidhaan kan darbu biyya Ameerikaa keessaati magaalaa Cambridge keessaa namni ani gaaffii walii wajjiniin taasisaaf qophiirra jiru immoo marii taasisaaf jiru kun immoo namuma isin beektan gaazexeessaa Raajii Guddataati. Isaa wajjiniin har'a waa tokko irratti kaafeetu marii gabaabaa goonaa turtiin keessan wajjiniin haa ta'u. Gaazexeessaa Raajii Guddataa tole jettee achi biyya Kanaadaarraas qaaritee anaaf wajjiniin gaaffiif deebii taasisuuf fedha qabaachuu keetiif maqaa daawwattoota kootiin ani si galateeffadha. Galatoome harki dabaree walli qaayedhanii animmoo yeroo marii yeroo baay'eetiin si gaafataa ture har'a immoo ati na gaafachuu fi carraa waan naaf kennitee fi guddoo galatoome. Ulfaan dhugaadha waggoottan muraasa darban kana keessatti hammuman beekuttu gama miidiyaa kanaatiin hojii tattaaffii ati akka dhuunfaa keetti kaatee hojjechaa turte kan dagatamu miti. Amma isa gara boodaatti itti dhufna Raajii waa'ee miidiyaa assessmentii miidiyaa keenya amma garuu viidiyoo gabaabduu tokko argeetan dafee waan kana irratti maaliif gaaffiif deebii si wajjiniin taasisuu jedheetanii si afeerradhee atis immoo battalumatti qophii tokko malee tolee naan jettee naaf dhiyaattee hundaarra caalaa kana irratti baay'ee galatoominsiin jedha. Viidiyoo gabaabaa tokko dhimma abbaa qabeenyaa Oromoo tokko Bodinquu Dayyaas ilaalchisee kanati waraabdee yuutuubii kee kan qophii kaayyoo jedhurra keessarraan arge. Sanarraa ka'eetan tarii biyya keessa gita hojii adda addaa irratti hojjechaa turte hojii mootummaa keessatti keessumattuu hojii poolisii keessatti hamma ajajaa taate hojjettu keessatti yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti akka dhuunfaatti kan hin beeku gara yuunivarsiitii Jimmaa dhufuudhaan wannoon akkasii yeroo ati naannoftee hojii biyya sana keessatti gumaachaa turte quban qaba. Mee attamiin wal beektu obbo Dinquu Dayyaas wajjiniin jaarmiyaa tokko keessa jirtu moo mee akkitti ati obbo Dinquu Dayyaas beektu addummaan maayinni kana iyyaafachuudhaafan ODM'dhaan ganameeffadhee gara keetti ka'e Raajii. Viidiyoo gabaabduu sana otuu daawwattoonni kee daawwatanii natti tolaa yoosiif mijatee viidiyoo sana ilaallee booddee dhimmicha irratti mari'anne gaarii natti fakkaata akkamitti akkasii mijatu hin beeku. Viidiyoo sana na of kolchaa amma viidiyoodhaan dhaggeeffachiisuun natti cima sagaleedhaan dhaggeeffachiisuu nan danda'a garuu xiqqoo ishee daqiiqaa 10 wayi waan ta'eefis irraa xiqqoo na jalaa dheerachuu danda'a garuu erga xinnoo seenaa Dinquu jettee kanatti kaaste tokkotu jira isa amma boodallee walitti qindeesseetan dhiyeessuu nan danda'a garuu an amma ilaalanan jira boodan itti deebi'a Raajii. Gaarii hunda dura galatoomi carraa kana akkan dubbadhu naaf kennuu keetii fi namnuu haga dandee sagalee uummata miiliyoona 60 keeyaati. Miidiyaan xiqqaatu jira bifa danda'amu humna danda'amu natis tattaaffii yaadatti amanteef bifa itti amanteen socho'aa jirtu. Anis gama kiyyaanii guddoo galatoomiin jedha namni waan itti amaneef bifa danda'u nama danda'e hojjechuun murteessaadha waan ta'eef namoonni hanqinaa fi ilaalcha qaban akka ofii nama madaalan itti madaalu waan ta'eef namni hubannoo isaatiif waan amanetti hojjechuutti namana. Hunda dura warra hordoftoota amantii kiristaanaa baga guyyaa du'aa ka'uu Kiristoosiin isin ga'e jechaa kanneen Oromoo marammoo jaalbultii ka guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo eebila 15 irraa kaasee aga kabajaasaatti kabajaa warra turan bulleetu qophii kanatti carraa naaf kennite waan ta'eef gootota Oromoo kan jaarmaa tokko miti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kan lubbuun isaanii wareegame cuftu yaadatamaa qabsoo har'a qaxxaamurarra jirtu kan ammoo gara fuulduraatti deebisuuf waadaa haaromfataa yeroo jirutti hawaasni Oromoo
baga guyyaa goototaa Oromootiin isin ga'een jedha. Gama biraatiin immoo addunyaa kan raasu lolli beelli wantoonni garaagaraan dhufu yeroo ammaa kana dhukkuba hamaa biyyoonni gurguddaa qarooman kan irra aanuu dadhaban lubbuu nama baay'ee akka baalaatti harcaasaa kan jiru dhukkuba koronaa keessatti taaneetu hawaasa keenya hubannoo ga'aa hin qabne haala fayyaa ga'aa hin qabne keessatti bakka waan tokkotti immoo mootummaa isaa yaadatu bifa hin qabne keessatti kan jiran uummata keenya dhukkuba kanarraa waaqxaa baraaruun jedha. Egaa tariiti bal'aadha. Maaliif wanta dinquu kaasteef akkamiin beektaan kun gabaabseetuman kaasuu barbaada. Viidiyoo xiqqoo tokko waraabeera toora yuutuubii irra jira. Warreen piroodakshinii seenaa dinquu kutaa tokkoffaaf lammaffaa hojjetaa jiranis itti fufaa waan ta'eef isaaniifis ergeen jira. Warri piroodakshinii sunis irratti hojjechuu danda'u yaada. Garuu wanti akkan viidiyoo kana waraabu na taasise dhimma dhuunfaa kiyyaa otoo hin taane namoonni Oromoof bu'aa buusan mana nama hedduu keessaa kan difference yookiin garaagarummaa uumuu danda'an tattaafatan baay'een kan hin dubbatamneef baay'een jiru. Namoonni keenya baay'een Oromoon gaafanni du'u qofaatu seenaasaa dubbanna. Gaafanni jiru dubbannee isa hojjete irratti cimee dabalee biraa hojjetee lubbuutiin jiraatee uummata sana qarqaaruu akka danda'utti nama baay'ee hin kaasu. Inni gama biraan immoo yaada yookiin amantii dhaloota ilaalcha siyaasaa garaagaraa keessa jirra yoo ta'es taappellaa yookiin taargaan taane namaaf kennina malee eenyummaa namichaa sana. Kanaaf adeemsa kana keessatti garaagarummaa ideoloojii haala jireenya hawaasummaa levelii jechuudha sooshaal kilaasii garaagaraarras jiraannu dhugaa namaa dubbachuun dirqama waan ta'eef akka dhalootaatti dhugaa nama kanaa dubbachuun irra jira waan ta'eef kaase. Namoonni narra baay'ee guddaa ta'an, namoonni narra baay'ee hubatoo ta'an, Hayyuduree Adda Bilisummaa Oromoo Daawudiin kaasee, Hayyuduree duraanii Boqolaasaa kaasee, namoonni gurguddoo kan mootummaa keessa jiran, kan maatii qabsaa'otaa turan, baay'ee dubbataniiru waa'ee dinquu. Oromoo qofaa sabaaf sablammiitti otoo achi deemame baay'ee dubbatama. Namummaadha waan ta'eef kana kaasa. Kanaaf inni viidiyoo kana waraabuu danda'e akkamiin dinquu beektasa jedhuu fi tariiti egaa miidiyaa baay'eetti dubbadheera waggoota 15 darbaniin biyyaa ba'e duuba deebi'uun barbaadu. Magaalota kanneen akka godina adda Adaamaa, godina Jimmaa keessatti hooggansa olaanaa instituushinii poolisii Oromiyaa ta'ee hojjedheera. Gama biraatiin namoonni baay'ee ispoortiin na beeku waan ta'eef Oromiyaa keessatti bakkawwan garaagaraatti boordii magaalaa Adaamaa keessatti amma kilabii guddichatti boordiin ture. Kanneen kana wajjin hojiin amalli hojii kootii namoota gurguddoo magaalicha jiran keessa jiran waliin wal na beeksisa. Kanaafin dinquu yeroon beeku yeroo sanatti beeka inni Adaamaa keessatti daldalatti reefuu seenee Yuunivarsiitiin Rift Valley kan amma addunyaa mara jirtu kunis godoo xiqqoo keessatti yeroo isheen naaf yaaditti taantee dhalattu dhala quxisuu taatee yeroo isheen dhalattu yeroo sanatti fi obbo Dinquunis qabsoo hadhaawaa jaarmaa Adda Bilisummaa Oromoo keessatti bara chaartaraa kaasee geggeessaa ture. Yeroo sanatti gama dinagdeetiin qabsoo Oromoon of humneessuu qaba jedhu irratti eegalliirra yeroo inni jiruttiin isa beeka. Isarraa kaaseetanii wanta isaan arjummaa isaa dubbatan erga inni godhate qoodanni kenne kan namoonni baay'ee dubbatan. Ani immoo qabaatee qooda kana ba'uudhaaf gufuu inni keessa darbe wantoota lamarratti waan an beekuufini gufuu inni darbe sun amma yoo qabaattee sadarkaa guddaa geessu nama waa'ee amnaafati waa'ee miidiyaa irra hojjenna miidiyaa kaasee. OMN guddicha qabnaa, ONN qabnaa, OBS qabnaa, developmental TV isaa ta'u OBN hin jira maqaa Oromoon kan dhaabbatan viidiyoon garaagaraa jiru. Warra kana yeroo yaadnu kaleessa amantaa Islaamaatiin deeggaramanii warri Somaaliyaa keessa deemanii raadiyoo Somaaliyaa keessatti afaan Oromootiin jalqaban otoo hin jiran ta'e OMN fi ONN narra hin jiran. Saabawwan waggaa 40 dura otoo sagalee Oromoon dubbattu ta'e raadiyoon irraa FM'n afaan Oromoon hin jiru.
Kanaafini taateef baatee qaba cause and effect qabaayyuun dinquun arjummaa kana horatee qabsaa'ota maatii qabsaa'otaa Oromoota rakkatan artistoota keenya qaqqabuun isaa salphaadhumatti guyyaa tokkotti kan dhufe miti. Akkuma kanaaf gufuu inni keessa darbee dhufe kaniin ofii kiyya ragaa ba'uu danda'u fi chaalenjii Oromoon kamuu hin goone immoo keessa godhee darbee kan Oromoon xiyyeeffatee irratti immoo hojjenne akka nama tokkotti immoo bu'aan ni buuserraa kaaseetan viidiyoo sana waraabee beekan. Baay'ee galatoom. Egaa gufuu jette yeroo baay'ee namni sanarratti hin xiyyeeffatu Raaji. Namni yeroo baay'ee amma waa'ee gufuu namni keessa darbee sana irratti namni xiyyeeffatee dubbii dubbatu nama jabaadha. Nama immoo dhugaa dubbachuuf taanaan nama oolmaa namarraa qabudha. Biyya keenya keessatti atis sirna sana ni beektaa yeroo baay'ee abbootiin qabeenyaa namootiin waa tattaafatan yeroo isaanitti rukutamantu argama kana ni beekna. Kanaaf dhiyeenya kana namoota akka Injiinar Masfin Abbabee wajjin famana hidhaatii ba'ee sana qabeenyuma xinnoo tokko waa nama buna nagadu waa gaafa inni fooyya'uuf jedhuudhaani waggaa 15-16 mana hidhaa tursan. Mee gama sanaatiin namni kun Oromoo keessatti namoota ka'an baay'ee hodhaa ture sirni sunooti waggaa 20 wayii sana keessa akkamittiin sirna kana afaan ukkaamsee yookiin tooftaa akkamiitiin bira miliqee darbee hamma har'aatti iyyuu jiraatee Oromoof bu'aa ta'uu danda'e obbo Dinquun sanarraa mee gufuu sanarraa utuu naaf dubbattee waan hin barbaaduufani mee gufuu sana naa kaasi akkamitti gufuu attamitti irra ture gufuu sana immoo maalumaanuu miliqee keessa darbee namni baay'een achitti kufanii waan ta'eef. Gaarii kun ifa jirtu natti fakkaata ani uummata Oromootti himuuni haati mucaan haadhatti ciniinsuu himuudha. Oromoon erga gabroomeeti gabrummaa yookiin kufee Oromoon kan nu jennu waa sadiitiin warri nu kuffise kan isaan Oromoo miidhaa turan. Tokko aadaa seenaa duudaa keenya sirnatti bulu institutionii jechuudha. Fakkeenyaaf sirna dimokiraasii gadaa keenya cabsuu hawaasa keenya keessatti kabajaa hawaasti keenya walii qabu wantoota akkana kanaa sirna keenya cabse sirna dimokiraatawaa ta'e sana cabsuu. Inni gara biraa afaan qawween nu bulchuu qawweetiin namni kun akkan sochoone humni kun akkan taanetti bifa isaa mijatutti inni kaan divide and rule inni kaan immoo humnaan ajjeesaa keessaa hidhaa jechuudha. Inni sadaffaa fi inni namoonni baay'eetiin xiyyeeffanne immoo Oromoon dinagdeetiin akka mataa waliif hin qabanne cabse jechuudha. Bara fiudaalaa maal godhan tokko lammaffaa qottee waldaaf kennita waldaa ortodoksiif yookiin immoo waldaan sun immoo institutionally administration system institutionii keessa jirti. Yeroo kaan immoo abbaa lafaaf kennita qottee Oromoon ciisanyaasa jedhamu ta'etu waan xiqqaa argata. Kanaaf barattoonni Oromoos 1974 keessa kaniisaa warraaqsa kaasan. Inni kun maali? Oromoon dinagdee horatee akka inni hin cimne godha jechuudha. Yoo baroota dargii keessas eeyyama sii kennuu maal namoonni dinagdeen guddachuu kan danda'an daldala guddaa qabaataniitu yeroo kanatti akkati san qabaannee waan qabdu qooddadhu jedhee bifa sooshaalizimiitiin namoota hiyyeessa walitti hidheetu levelii sooshaal kilaasiin kaa'aa ture jechuudha. Yoo mootummaa wayyaanees fudhattee warreen dinagdicha to'ataa jiran akka biyya Ameerikaatti jechuudha. Ani nama waraanaaf nama tikaati baay'ee nama ikoonoomii miti isa warra kaan gaafachuu dandeessa garuu biyya Ameerikaa keessatti amma dinagdeen biyyattii harka warra jiwishootaa jira. Mootummaa harka micciiru jechuudha dinagdeetiif. Bifa kanadha kan mootummaa TPLF keessattis warreen mootummicha deeggaranii fi warreen farra qabsoo Oromoo ta'ee dinagdee harka isaaniitti gashataniitu Oromoo micciiruuf deemaa turan jechuudha. Adeemsa kana keessatti abbootiin qabeenyaa Oromoo mataa ol qabachuu hin dandeenye. Waan isaan argatan yoo jiraate wantoota xixiqqaa ittiin ooluu danda'an malee waan akka sabaatti mataa ol qabachiisu hin hojjenne jechuudha. Adeemsa kana keessatti egaa warreen rakkoo dinagdee daldaltoonni Oromoo abbaan qabeenyaa Oromoo fees godhaa ture hundumtuu fees godheera isa kanarratti jechuudha. Garuu systematically jechuudha kan miidhamaa turan. Fakkeenyaaf bakkawwan daldalaa argachuu dhabuu, taaksii yookiin qaraxa ashuura namatti dabaluu, eeyyama argachuu dhabuu,
social assassination kan jennu amma adeemsa daldalaa keessatti qabeenyatti oomishtuu irratti waan gurraachatu dibamee akkasiin gurguramne taasisuu kanneen kanaan miidhamu jechuudha. Dinquun warra kanaan miidhaman keessaa nama tokko ture jechuudha. Gama daldalaatti yommuu dhufnu wantoota lamaan gufuu sana si tuquun barbaada. Tokko dinquun kan inni dhalatee guddate naannoo Boosatti adeemsa inni qabsoo keessa qabu warri kaan dubbataniiru. Bara naannoo sana turetti baroota 2001 kaasee haga 2004tti Adaamaa keessan hojjechaa ture. Dura godinni addaa Adaamaa osoo hin uumamin Shawaa Bahaa jedhama. Godinni Shawaa Bahaa jechuun Boosatti bakka dhaloota dinquu dabalata jechuudha. Yeroo sanatti aangoo guddaas ta'uu baatu itti gaafatamaa kutaatti sayakkaa kan birkii jechuudha. Niwusiifil kan jedhamu akka godinaatti hojjechaa ture. Yeroo sanatti aanaalee irratti hojiin ittisaa hojjetamu, ittisa yakka ittisoo hojjetamu. Na ilaallata waan tureef yeroo sana keessatti wanti guddaan adeemsa daldalaa keessatti qaama keenya ilaallatu kan ilaallu tokko daldaltootatu biyya Jibuutii irraati meeshaalee Finfinnee galanitu waan guddaa bu'aa buusu. Meeshaaleen karaa Jibuutii Boosatti keessa Matahaaraa keessa ba'anii Finfinnee galan kun daldalli kun hundumtu kan inni qabameeru humna TPLF har'a guurratee Maqaleetti gale jechuudha. Inni lammaffaan harcaatota sirna durii warra barbaadan Habashoota hundee uretanii magaalicha keessa jiranitu daldala. Dinquu fi namoonni muraasni Oromoo ta'anii kibba bahaarraa naannoo Asallaa Baaleerraati gara Adaamaatti dhufanii jiraatan. Ammi tokko daldala kana keessa galuuf carraaqqii godhu mul'atu. Namoonni kibba bahaatii dhufan armaan dura yeroo baay'ee miidiyaatti dubbadheen ture naannoo Gimbi Gabayaa jedhamutti daldala xixiqqaa keessaa qooda qabu. Namoonni baay'ee har'aa hundee uratanii jiran kan amma Adaamaa Qorqorroo jedhamu kun naannoo Itayyaa gara sirraati qamadiiwwan garaagaraa fidanii daldalarraa qooda fudhatu. Warreen dinquu fi fakkaattonni isaa ollaa Adaamaatti dhalatanii guddatan immoo daldala warri Habashaa kun dhuunfatanii jiran keessa dhaqaniitu gidduutti akka hamburgarii gidduu galan jechuudha. Rakkinni Oromoo irra jiru daldaltoota Oromoo irra jiru jira. Rakkinni gama cunqursaan mootummaa sanaan miidhaa hidhatanii immoo daldaltoonni jiru. Kana gidduu warra galeedha jechuudha. Dinquun yeroo kanatti na yaadadha. Bara sana keessa peejoo adii tokko qaba ture. Namoonni baay'ee beeku warri daawwataa jiran taajabuu danda'ani. Peejoo tokko qabaa. Isheetiin qodaa Matahaaraarraa kaaseetu doonii boofaa keessa soodareerra goree Finfinneerra xixiqqeefseetuma daldalata jechuudha yeroo sana. Warri kaan immoo Ayisuuzuun yeroo reefuu dhufaa. Ayisuuzuu guutuu birrii miliyoona 2-3 yeroo siin lakkaa'amuuni gara magaalaa Finfinneetti daldalu yommuu kanatti gaa humni daldala kana to'atu warra ashuura kutu warra fiinaansii irraa kaasee hidhata mootummaa qabu aangawwan yeroo sana turanis aangawwan TPLF dhaan maqaa namoota hedduu dha'uu nan danda'a Adaamaa keessatti warra humna horatee yeroo sanatti jechuudha. Warri kun qaama nageenyaa wajjin hidhata qabu qaamni tikaa qaamni nageenyaa akka favor isaan godhuutu ka'a. Badaas hubannoo hin qabnu naannoo sanattis ani egaa lixa Oromiyaatti dhaladhee guddadhee kubbaa naasaa ture kilabii poolisiidhaa fi gara Adaamaatti kanan deeme kolleejjii xumuruu barachaan jira xumuruu geetan gara hojii kanattis kanan dhufe akka tasaati yaadee miti. Odeessa baay'ee hin qabnu waan tureef guyyaa gaaf takka warreen paatroolii ba'anii qodaa seeraan alaa qabu. Qodaan seeraan alaa kun yommuu qabamu poolisoonni humni addaa naannoo sana ture Fatnoo Daraash jedhama yeroo sotuu yeroo indiigamiin Oromiyaan ittisaa amma tokko qabdi ture. Humni dafee qaqqabaa kun immoo walitti bu'iinsa Karrayyuu fi Affaar gidduu jiru ittisuudhaaf naannoo sana socho'a. Yeroo sanatti hamaadha ture warra Affaar caanii uummata keenya Karrayyuuf Tuulama Bahaarratti tarkaanfii fudhatu. Iddoon sun iddoo rakkisaadha. Gamanaan uummata keenya Arsii kibba bahaatu qubataa Arawaa Carraancee ituun jira. Karrayyuuf ituun gamanaan Tuulamni Bahaa jira. Bakkawwan kun baay'ee iddoo daangaan wal ga'udha. Interestii diinnis qabudha iddoo kanatti jechuudha. Paatroolii irra osoo jiranii meeshaan hin qabama. Meeshaan kun yommuu qabamu warri daldalan
qawwee qabu humna hidhatee wal qixxee lola bananii humni ittisaa biyyaa katiideelleetiin hoogganamu Adaamaarraa bobba'ee deemee humna kanarratti tarkaanfii fudhataa. Bakka sanatti deemuu waan qabnuuf dubbichisnee ilaallata waan ta'eef yommuu iddoo sana deemnu wanti ka'ee odeessa ga'aa arganne jechuudha. Akkatti Oromoonni miidhamaa jiran. Ijoolleen humni dafee qaqqabaa waan kana to'atan qabeenyicha akka qabeenya warra TPLF ta'e beeku warri qaban finaansonni immoo ka Oromoo qabu malee ka jaraan qaban. Yeroos paatroolii karaarraa kaasu jechuudha. Battala kana gidduutti odeessi akkasii wanta akkasii raawwatamaa akka jiru odeessa arganne jechuudha. Achirraa kaaseetan wantonni dinquunfaatti miidhamaa turan qo'achuutti ga'e. Guyyaa gara biraa akkasuma qabeenyi dinquunfaa qabatanii dhufan humni garasii humni mootummaa deeggaru immoo qabe jechuudha. Yeroo kanatti yeroo sana yommuu deemnu adonnoo dinquun yaadatu fi yaadatanii beeku isaan qaamaan hin turre ijoollee isaa hojjetan tokko ture. Dinquun kana qofaa miti geejiba yeroo baay'ee hin dheerata na jalaati. Wanti gara biraa naannoo sana rakkoon ture doonii boofaa lafa qotee bulaan Oromoon jiru geejibni hin deemu. Warri Habashaa kun geejiba qabu garasitti simirreettisa jedhamu jechuudha hin ergan. Uummanni iddoo dinquun itti dhalatee guddate boosatti doonii boofaa soodaree borootiin achi deebisee dhagaa marmaarsaarraan goree martiirraan goree mataaraa ga'utti karaanis hamaadha. Land Roverii tokko lamatu kabbaan qabeenyaa dooniif boofaa qaban kun kan irra deebtu jechuudha hin jiru ambiraan. So dinquun maal godheeraa ijoollee walanciitii fi Adaamaatii minibaasii qaban Oromoo ta'an Awaash Transport jedhee ijaareetu ijoolleen sun Oromoon ofiisaa gargaaramanii garuu Oromoon tajaajila akka argatu guyyaa gabaa achirra deema konkolaataan jechuudha. Ijoolleen kun Awaash Transportii kana geggeessu isaanti dinquuf hojjeta akka dinquuf wajji walitti dhufan nan beekaa isaanti ture. Yeroo iddoo sanatti deemnu hadheeffatanii rasaasaan konkolaataan rukutameetu qabameera. Gurbaan afaan Oromoon nutti dhufeeti eegaa hin beektu nuni Oromoo waan taaneef akkas nu godhanii warri kaan garuu guddaatiin daldalu jedhanii jechuudha. Seenaaf dhiisna rizuumee ofii gurgurachuuf miti bifatti qabeenyi dinquus deebi'uu goonee warri isa wajjin wal dorgoman sunis keessootiin egaa namoonni qaama nageenyaa keessa turre namoonni OPDO keessa turre iddoo gurguddaa amma jiranis maqaa isaanii dha'uun barbaadu keessumaa humna nageenyaa keessa sadarkaa federaalaa warri jiran jiru sadarkaa koomishinii daayirekteera warri ta'an amma warra kana wajjin akka seelii Oromootti immoo ijaaramnee wal wajjin jirra waan tureefi nuuf dinquunfaas wal hin beennu haalli rakkisaadha waan ta'eef malee seelii adda bilisummaa Oromoo keessatti ijaaramnee jirra. Isaan daandii jiraniin nu daandii jirruun. Kanaafi ulfaadhoo gaazexeessaa Raajii Guddataa eessa itti dhufuun kun olu gaaffii tokko gara dhumaarratti naan qaba. Sana kan nu yaadachiisu waa tokko waan uummanni beekuu qabu ittan dhufaa. Waanuma utuudhuma waa'ee obbo Dinquu Dayyas biraa hin deemiin gaaffii tokko dabalee gan biraatti ceena. Quba qabda yoo ta'e tarii yeroo ammaa kana keessatti obbo Dinquu Dayyas qabeenyaa isaanii warri amma biyya bulchan kuni akka hin hojjenneef ugguranii jiru keessumattuu riizoortii soodaree quba qabdaa miidiyaarra jira wanti isaa. Hojjetoota 2,000 ol kan qabu walii galammoo akkuma idduma garagaraatti uggura adda addaatu jira. Naannoo Finfinnee keessatti hojiin foollee ijaaruudhaaf manneen inni karoorsee ijoollee dargaggoota kana qabeenya keessa dinagdee keessa galchuudhaaf tattaaffii inni taasisaa jiru kun yeroo inni akka malee danqame keessadha kan jiramu. Kaleessa egaa yeroo ati amma sirna irraa nu dubbataa turte keessa warra TPLFiitu dinagdee olii hamma gadii qabaye kanaaf ilma Oromoo irratti pireesharii akkasii uumani jenna. Har'a immoo uummanni keenya ijoollee abbaa gadaatu aangoorra jira. Ijoollee abbaa gadaatu nu bushaa jira. Oromiyaa bushaa jira. Impaayera Itoophiyaa bushaa jira jiru. Obbo Dinquu Dayyaas immoo ofuma isaatiiyyuu abbaa duulaati. Abbaan duulaa fi ilmaan abbaa gadaa akkamitti wal hojjechiisuu dadhaban immoo
sirni kun ammas itti darbee maaliif obbo Dinquu Dayyaasii fi fakkaattota isaatiif maaliif mijachuu dadhabe jetta. Maaliif kana jedhe seet yeroo ammaatti akka madda koo biyya sana Finfinnee jiruutti obbo Dinquu Dayyaas ji'a tokko qofaatti miliyoona hedduudha kan inni miindaa kafalu. Miindaa qofa hojii biizinesiitu hin taane Rift Valley University keessa hojjetoota jiran ilaalii hojii adda addaarraa hojii jiran resort soodaree sana qabatee miliyoona hedduudha miindaan ji'a tokkotti ba'u qofti. Amma sun uummanni miindaa nyaatu sun hundi akka miindaan arganne taasifameera. Hojjetamu malee miindaan hin jiru. Kanaaf maaliif sirni kun namoota obbo Dinquu Dayyaas fakkaatan kanaaf mijachuu didee kan jedhutu waa irratti naa dubbattanitti tola. Gaarii ittiin dhufaa garuu waan jalqaba gufuuwwan jedhan sana wantoota lamaan nan goolabadha. Achirraa kaaneetu Dinquun chaalenjii dinagdee mootummaan warreen mootummaa wajjin hidhata qaban immoo isaan miidhan kana keessa darbeetu daldalaa guddaa ta'ee har'a aksiyoona baay'ee daldala baay'ee magaalaa Adaamaa keessaa Oromiyaa guutuutti argate gufuu kana keessa darbee jechuu barbaadeen akkatti dhufe ibsu. Gufuun lammaffaan waa'ee barnootaati. Waa'een barnootaa Rift Valley naaf yaadiin bade Dinquun dura. Mana barumsaa dhuunfaa Adaamaa keessa ture St. John jedhama kan Habashootaati. Dinquun yemmuu naaf yaadiin banu lafti xiqqoon tokko kan lolaan irra yaatu ganda Duwwaa 9 jedhamti. Gamoo Dr. Guddataan amma dhaabanii fi finaansota tittaanee jira. Irra keessa Kidaana Miratti jedhan churchi tokko jira. Naaf yaadu kun bilookii 2tu baname jalqaba jechuudha mana barumsaa. Dinquun yemmuu mana barumsaa kana banu chaalenjiin ture salphaa miti. Tokko Rift Valley dhalachuuf ulfaa'ee jira gamoo isaatu ijaaramaa jira maqaan itti moggaate. Kolleejjii akkachitti banuuf yaadaa jiru Habashoonni odeessa qabu. Kanaaf Dinquun akka lafa bal'aa ammarra jiru kan akkan fudhanneef warreen Kidaana Miratii geggeessan sun warra Ortodoksii Habashoonni magaalaa sana keessa jiran ijaaramaniitu caffee deemanii aga naannootti jechuudha. Lafti sun akkan kennamneef xalaa fidatanii dhufan. Xalaa fidatanii dhufanii kantiibaa magaalichaatti kennameen qaama nageenyaa akka carraa ta'ee egaa baay'eetti na deebista seenaa gara duubaatti homaan goone nuun jedha namni waan ta'eef baay'ee dubbachuun barbaadu. Nan gammadaa guyyaa 18 booda biyyatti galee argeera. Waajjirri godina adda Adaamaa kutaa magaalaa 2 qabdi. Kutaa magaalaa tokko yeroo lakkoofsaan waamama ture. Aanaa tokko jedhu iddoo amma Dinquun itti ijaarrate kana. Amma tokko tattaafadhee akka namaattis haa ta'u jaallan warra kaan wajjinis lakkoofsaan waamamuurra qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Abbaa Gadaa jedhamti. Amma poolisiin waajjirri poolisii sun. Achiin geggeessa waan tureef nu ilaallata waan ta'eef akka raawwachiisnu nutti dhufe. Dhimmi kun akka gad fageenyaan Dinquu miidhuuf raawwatu waan hubanneef warreen qabsaa'ota turanii maatii qabsaa'aa turanii of jireessuu hin dandeenye muuxannoo waraanaa qaban Dinquun akka waardiyyaatti of biratti qacaree hojjechiisutu jiru. Isaaniif deeggarsi godhamee bifa ittiin guyyaa sanbataan umayyuu viidiyoo korra laaltettoo ta'e isa dimtsa maagoyaa jennuun sagalee guddistuutiin gad ba'anii waldaa kanaa warri hafuura hamaa qaban jedhanii fudhataniiru. Oromoodha jechuudha jedhaniitu duulatti bananii dallaansaa diigamee haga dandeenyu goone sun seenaaf haafu Rift Valley gamoonsaa amma hojjetee jalqabamutti humni poolisii aanaa kiyya keessa ture niwus xaabiyaa tokko jirti ji'oota 4-5 achiin dhibamne jechuudha. Rift Valley seenaa kana keessa baate. Har'a Oromiyaa guutuu geessee xaxaan sun Unity kan jedhamu kan Habashootaatti ture manni barumsaa yeroo sanatti manni barumsaa dhuunfaa baay'een hin jiru. Imaammatatti dabsuu rakkoo garaagaraa godhuu irratti akkuma hutubaan achi sana dhaabanne ta'ame jechuudha. Yeroo kana keessatti wanta isaan argan an kolleejjiis nan baradhaan ture kolleejjii barsiisota Adaamaa warreen nu biraa eebbaaf ga'anii bosona gubachuu bosona Baalee sochii fincila diddaa gabrummaa wal qabatee ijoolleen achi ari'amannaaf yaada barsiisu waan tureef Oromoon
akkuma dhalootaatti iddoo sanatti baay'achuu waan jibbaniif ture Habashoonni kana godhanii yeroo sanatti instituushinii lama akka amma waa'ee gaazexessootaa kaasaniiru seenaasaa keessatti barattoota yuunivarsiitii irraa eebbifamanii mootummaan akka isaan carraan kaasne dhorkamannaaf yaaditti qaxaramu turan jechuudha. Yeroo sanatti ka gargaaru instituushiniin Guddinaa Tumsaa Foundation kan jedhamu uummata haaraatti uummata keenya karrayyuuf kan jiru warra iskuula sanaa fi kana qofa ture jechuudha. Isa arganiitu irratti ka'an. Kanaaf har'a barnoota kana baay'atee barnoonni kun akka inni babal'atee Rift Vaalliin addunyaa mara ga'ee biyyoota ollaatti iyyuu yaadamaa jiru kana levelii sanarraa ka'ee chaalenjii dinquun ittiin arjaa jedhamu dinagdeef barnoonni kun gufuu kana fakkaatu keessa ba'eetu as ga'ee ka jedhu tuquu barbaadeen yaadichaa goolabamuuf beekan gaaffii kettiin darbaa kan yeroo soo TPLFidha amma warri Oromoo isa jettuufi. Abbootii qabeenyaa Oromoo mootummaan amma jiru kun akkamitti ilaalaa ture kan jedhu kana cabsee ilaaluun barbaada iddoo sadiitti. Amma maasii irraa fuudhamee ka jedhu. Tokko warraaqsa dura yeroo warraaqsi geggeeffamaa jiru Oromiyaa keessatti yeroo warraaqsi finiinetti abbootiin qabeenyaa Oromoo iddoo jiranii carraa argatanii kana gidduutti wanti hin tuqiin darbinu namni innis dubbateera seenaasaa keessatti yeroo kun hundumtuu ta'u irratti mootummaa keessatti warra OPDO keessa jiran OPDO akka dhaabbataatti jijjiirama qabdii jijjiirama dhasedhaan akka instituutionitti dubbadhees hin beeku. Akka nama dhuunfaatti garuu namoonni keessa jiru jedhee kaasaan ture waggaa 15. Namoonni keessa jiran guyyaa eebba dinquun godhatu sadarkaa pirezidaantii irra kan turan kanneen akka Abbaa Duulaa fa'aa dhufanii qooda fudhataniiru. Namoonni tokko tokko yeroo sanas magaalaa kantiibaa kan ta'an nama CC OPDO warri ture akka dinquun deeggiramu bilbilaan nuuf himaa turanii gargaara akkas godhaa akka jiru. Namoonni akka dhuunfaatti jechuudha. Kanaaf carraa kana keessatti waan argatanii dinquunfaa warri mataa ol qabate fakkaattonni isaa warri biyya alaatii galan abbootiin qabeenyaa Oromoos warraaqsa Oromoon geggeessaa ture keessatti qooda olaanaa qabu. Warraaqsa akkuma inni seenaa isaasaatti kaase OPDOma keessaa nama ijaaranii qaama qabsoo kanaa gochuu irratti shoora olaanaa qabu. Yeroo kana keessatti abbootiin qabeenyaa maal turani? Oromoo biratti jaallatamoo turan. Kanaaf mootummaa warri amni walmaan abbaa gadaadha jedhan ani hin jenne karaa koo warri jedhanii yeroo isaan aangootti dhufan yeroo sanatti abbootiin qabeenyaa kun aantummaa uummataa waan qabaniif ofitti qabe jechuudha mootummaan. Dinquufaas warra kaanis ofitti qabe. Akkuma aktiivistoota warreen gara biraa ofitti qabe sana ofitti qabe jechuudha. Dinquufaaf warri kaanis abbootiin qabeenyaa dhugumayyuu ilmaan Oromoodha. Kan uummata keenya bira dhaabbannee aarsaa kaffalaa baane galmaan nu ga'uu danda'u jedhanii wal wajjin socho'utti ka'anii dhimmi soodarees ifatti qabeenya Oromoodha iddoo Oromoo irra ture warra Raas Hoteelochi jedhamuun qabatameetu kan nan yaadadha soodaree yeroo cufa deemnaa eegumsis wantoonni garaagaraa achitti godhama. Inumaayyuu Gaadaafin utuu lubbuun hin darbin Itoophiyaa daawwachuu dhufee ture yeroo tokko yeroo sana yeroo dheeraadhaaf soodaree keessa eegumsaaf turreetu nan lakkaa'an ture namachi keessa hojjetu taa'eeti. Nama afaan Oromoo beeku waardiyyaa fi warra bishaan buusuuf warra chiginyii yoo baastu malee hin jiru namni biraaddee biraatii dhufa. Kana irra aanee ofiifuu fudhatee godhe. Egaa yeroo warraaqsa yeroo jijjiiramni dhalate jedhamuuf jijjiirama duraa fi amma jijjiirama booda abbootiin qabeenyaa maal ta'anii ka jedhu kaasuu barbaadee ta'e. Mootummaan ofitti of isaan qabee irraas gargaarame jechuudha. Namoonni baay'ee ijoolleen kun ijoollee abbaa gadaatti dhuguma Oromoof jijjiirama fidu kan jedhuun deeggarsa guddaa godhan. Maal godhanii irraadhaa warraaqsa uummata hojii kan geggeessaa turan uummatichaan kottaa carraa kenninaafi jedhanii uummata yoo tasgabbeessan jechuudha abbootiin qabeenyaa. Dinquunis iddoo kanatti shoora irraa eegamu akka nama tokkotti taphateera. Amma rakkoon jirtu kaleessa warraaqsa dura miidhamaa turanii warraaqsa keessatti uummata gargaaranii yeroo jijjiiramni dhalate jedhamu waggaa tokkoon sana keessatti warreen mana hidhaatii ba'anis deeggaranii waan meeqa godhanii edda jijjiiramichi butamee yaada biraa fudhate immoo abbootii qabeenyaa qabsaa'ota haqaa warra isaan achirra kaa'e irratti duulli eegalame. Akkuma kana akkuma kottaa galaa jedhamee jaarmiyaalee siyaasaa wajjin tokkummaa Oromoo agobara uummanna jedhamee booda garuu diinomsanii itti fufan sanatti abbootii qabeenyaa kana aantummaa uummatummaa isaan qaban beeku hadhaa yeroo TPLF isaan dabarsan beeku
Dhagaama isaan uummata keessatti qaban beeku. Kanaafuu yoo itti fufan sabboonummaan Oromoo yoo guddataa adeeme abbootiin qabeenyaa Oromoo yoo guddataa adeemani mootummaa sirna kaleessaa ijaaruuf achi taa'u ka Oromoo diineffatee adeemu kanaaf maal ta'a rakkoo ta'a jechuudha. Rift Vaaliin afaan Oromoo barsiisa. Dinquun afaan Oromoo akka barsiisan barattoota yuunivarsiitii ari'amanii fi waan geejibaa kennee iddoo dhaloota isaaniitti deddeebi'anii mandara keessatti afaan Oromoo barsiisu. Isa kana mootummaan PP hin barbaadu. So kanaafi maal godhuu qabu warreen kanatti dugda galagashachuu waan qabaniifi it's not about being TPLF yookiin immoo saba biraa ta'uu yookiin ilma Oromoo ta'uu miti. Aayidiyaa sana hambarbaadan Itoophiyaa kaleessaa otoo abbootiin qabeenyaa seenaa Oromoo mana barnootaa isaanii keessatti barsiisanii Dr. Abiyyi fa'aa Itoophiyaa kaleessaa ijaaruu hin danda'a waan ta'eef warra kanatti galagalanii kanaaf inumaayyuu bara TPLF sana amma tokko nan yaadadha yeroo Adaamaa keessa biyya isaaniitti dinquufaaf naannoo dhaloota isaatti naannoo gosa taasistis jedhanii ni sodaatuyyuu turani warrumti mootummaayyuu. Amma garuu inni sunuu hin jiru. Kanaaf ka caalutti deebi'e waan ta'eef akkasittidha rakkichi jechuu barbaadeeti beekan. Waan ajaa'ibaati dhugaa bifa addaatiin naa ibsite Raajii hedduu galatoomi. Amma gaaffii ani si gaafadhu kun dhuguma mootummaa sanaaf karaa milkiiti sitti fakkaataa waan mootummaan gochaa jiru kun sabboontotatti dugda gatachuun kun qabsaa'ota karaa nagaa qabsoo gaggeessina jedhan kanatti dugda gatatee inumaayyuu immoo mana hidhaatti darsuun kun yaadatta baay'een isaanii hiriyoota keetii kaan immoo hooggantoota keetii warra akka Jaal Abdii Raggaasaa fa'aa barreessaa Yaazoo Kabbaboo Kaayyoo Fufaa addunyaa keessoo ijoolleen meeqa lakkaa'uun hin danda'ama dhiyeenya kanallee obbo Shimallis nama 13,000 hiikee kan jedhe keessallee warreen hidhamtoonni siyaasaa akka isaan hin jiraannee fi namooti nuti beeknu iyyuu keessa hin jirre kan beekamaadha. Waan akkasitti jirama. Isatti dabalatee immoo yeroo baay'ee abbaa qabeenyaa tokkotti gaafa buutu, nama guddaa tokkotti gaafa buutu, namoota harka isaatii nyaatan, namoota inni nyaachisu, namoota inni meendaa kaffalu, namoota inni immoo yuunivarsiitii isaa keessaa, kolleejjii isaa keessaa barsiisee eebbisiisee bahe kumaatamaa wajjiniin walitti buuta. Kanaaf kana wal qabsiistee gaafa ilaaltu umurii warra PP kanaa yookiin warra biltiginnaa jedhanii as ba'an kanaa uummata Oromoo irratti yookiin umuriidhuma isaan turtiinuma isaan impaayera sana keessatti lubbuu qabaatan hagam jettee raagdaati gama keetiin. Maqaa kootu Raajiidha malee ani nama raaju miti garuu jechi warra Amaaraa jettu tokko ayyaayazuu naa ta'e cibbitoo kan maka jedhan tokkotu jira. An mootummaa amma aangorra jiru kanan komadhu. Maaliif hin komadhu? Harkumaan Oromoon deebisee ofide mana hidhaa keessaa ba'ee waan ta'eef Oromootu komatamuu qaba. Oromoo komatamuu qaba yeroo jedhu immoo anaaf sirraa'ee jalqabee jechuudha. Nama kaanitti quban qaba. Oromoon seenaa isaa keessatti dogoggora seenaan isa gaafatu kan inni raawwate yoo jiraate qaama mootummaa warra waggaa 28 isaan ajjeesaa ture fuudhanii qaama qabsootu gochuun itti jiru abbaa qabsoo godhan. Baay'ee abbaa qabsoo gochuu fi jechatti ammaa kana hiikinaa dubbadhu. Maaliif abbaa qabsoo godhanii qaama qabsoo gochuudha kan jiru kana natti tolte jechatti sana naa deebinaa ibsa. Namoonni keenya Oromoon baay'ee rakkoo nu qabnu maal sitti fakkaate? Yaadaaf jechoota namootaa kagaanii ka quraanaaf ka macaafa qulqulluu gooneetu ka warra kaanii immoo ka seexanaa goona rakkoon keenya sana. Amma koomentii as jalatti kennamaa jiru laalaan jira Facebook irraa. Waa'ee naannummaa haasa'aa hin jirru naannummaa cabseessa saba Oromoo gargaare waa'ee dinqoo haasa'aa jirra. Waa'ee qabsoo Oromoo haasa'aa irra namni waan biraa haasa'a. Kanaaf maal jechuu barbaadeen akka namni gara biraatti ni kannee na gaafachuu keetiif nanii ka jechuu barbaadeetanii beekama. Qaama qabsoo godhootuu jirru abbaa qabsoo gone kanan jedheef miidiyaa VOA OMN irraa kaasee mootummaa keessaati yeroo addi bilisummaa Oromoo mooraa diinaa xiqqeessinee mooraa firaa cimsinaa jedhu fakkaattota koo wajjin kanneen akka Jeneraal Kamaal Gachuu, Haayiluu Gonfaarraa kaasiiti, Koloneel Gammachuurraa kaasiiti,
warreen qaama nageenyaa keessa turan kanneen humna dafee qaqqabaa hundeessan obbo Dirribii Arqoo, obbo Yoonaataan Dhibbisaa, Raakaasiiti warri wareegaman hedduun immoo jiru. Warri kun hundumtuu gaafa gara mooraa kanaatti dhufnee dabalamnu waan jedhaa turre qabna miidiyaatti dhiyaanne maal jennu an dubbataan ture. OPDO akka dhaabbataatti utuu hin taane OPDO keessaa sabboontota qabsoo Oromootti daballee mootummaa sana kuffiisuu qabnaa jedheen kaasaa ture jechuudha. Fakkeenyi gabaabaa seenaa dubbisuun naannoo TPLF humna hidhate humna dargii kan inni kuffiise dargii keessaa nama ijaarrateeti. Nu garuu jimilaadhaan warra OPDO warra mootummaa jennee carabuurraa sabboontota achi fudhannee godhuu qabnaa akka jedhu kaasaan ture. Imaammanni sun hojjeteera. Garuu wanti nu godhuu qabnu nu dhaammataa turre. Abbaa qabsoon godinaa qaama qabsoo godhaa warra kanaa. Maaliif ture? Yeroo biyyatti waamichi godhamu namoonni baay'een nu arrabsaa turan kaasaan ture miidiyaattis. Otuu gaafa TPLF kuftu gaafa qeerroon 5,000 akka hoolaatti qalamee dhiigni isaa dhangala'ee jijjiiramni dhufu. Warra mootummaa keessa jirus qaama qabsoo goone. Warra alaa qabsoo kana geggeessaa jirus itti daballee warra qabsoof gatii baase qeerrootti daballee qaama qabsoo ta'aniiru ta'e warra aangoo nuu kenneen irraa fudhatu hin ta'an ture Abiyyi fa'a. Warra dallaatti si gashanii siidhan hin ta'an ture Abiyyi fa'a. Yeroo sanas immoo Raaji dubbii keechitti qabee isas immoo komii tokkotu jira. Yeroo baay'ee aktivistoosas haa ta'u namoonni kan biraan yeroo as baane qaama qophaa'etu hin turre. Hooggansa overtake godhutu hin turre. Isatti nan dhufa. Maaliif jennaan kanaafidhaan warqiin harkaa qaban sibiilaa jedhan. Eenyutti kenninee teesti goonee dhabne. Eenyuuf eenyu madaalleetu ka OPDO keessaa kaatee sirna tikaa keessa ka turte kan amma bulchaa jirtu eenyuuf eenyu madaalleme kan akkas jennu. Warra akkas jedhanis rakkoo qabu. Warra akkas jedhan jaarmiyoota gurguddoo kanneen akka Abbaa'oofaa biyya miti Afrikaa bulchuu danda'anii warra kana warra xureessuu barbaadutu warra itti siqee waa gochuu hin barbaanne ta'anii quba qabanitu kaasa jechuudha. Kanaaf yeroo warraaqsi kun geggeeffamutti otuu mootummaan ce'umsaa kan sila kaase stakeholderoota qeerroo biyya keessaa lubbuu isaa kenne. Jaarmiyaa Oromoo maqaa Oromoon qabsaa'an kallattii kamiinuu qoonni isaanii walaa caalu malee qabsoo Oromoo keessatti qooda olaanaa qabaniif. Hayyoonni Oromoo, beektonni Oromoo, warri kun hundumtuu qooda irraa fudhatanii warra immoo TPLF keessaa immoo jijjiiramni akka dhalatu taasise immoo ofitti dabalanii utuu Oromoon mootummaa ijaareera ta'eeti yeroo kun hundumtuu seenaa ta'ee hafa jechuudha. Amma iddoo jiru. Kanaafin qaama qabsoo gochuu dhiisneetu abbaa qabsoo gooneetti kenninee ka ijaajjiin dhaabannee buusnee kan teenyee keenya dhaabannee fuudhuu dadhabne jechuudha. Kun hin dhalatu. Kanaafan jecha kana nan jedhaa hin bokokne malee hin gabbanne yeroo sanatti ture. Kanaaf qaama qabsoo godhuun otuutti jiru abbaa qabsoo gooneetti kennine. Warri kun egaa maal godhanii keessa keenya baraniiru abbaa qabsoo ta'an miti qaama qabsoo miti. Abbaa qabsoo yoo taate ati aangoorra turuu barbaadda waan ta'eef mootummaan PP kun maal godhuu qaba? Mootummaarra turuudhaaf akkatti kaleessa iddootti guddate turuuf godhaa turan godhuu qaba jechuudha. Amala bare jechuudha. Maal godhuu qaba malanni bare? Namoota hidhaarraa hiikamanii uummanni impressed ta'e deebisee hidhuu qaba. Institutionii sirna Oromoon ijaaruu barbaadu akka tabashaan kaleessa cabsetti institutionii cabsuu qaba. Institutionii cabsuuf immoo ati maaliif PP noo ijaarame sadarkuma sabboonummaa torra jiran sabboonummaa isaa dhabdu paartiin maqaa sabaa hin jirtu. Institutionii akka Oromootti federaalizimii ijaaru caffee Oromiyaa isa jedhu caamsuu barbaada. Maaliif caffee Oromiyaa jedhaka. Kana sirna akkasii cabsuu waan barbaaduu fi adeemsa kana keessatti danqaa warra ta'an karaarraa haxaa'uu qaba. Warra kana haxaa'uuf maal godhuu qaba? Jaarmiyoota gurguddoo kanneen amma adda bilisummaa Oromoo taateef baatee qaba wanti tokko cause and effect yeroo jedhu. Axxee ayyuduree dhaabichaa yookiin dura taa'aa KFO Dr. Mararaa yookiin Daawud Ibsaa yoo hiite umaayii kan qabu hoogganuma olaanaadha. Institutionichi jalaa fakshinaali ta'a. Waan ati godhuu qabdu qilleensa irratti hambisuu qabda jalaa opereeshinii dhaabichaa isa hojjetu gootee
irra keessatti immoo qabuu dandeessa qabuu qabdee teessaa jechuudha. Maaliif ofii isaanii waan isaan irra ga'ee beeku mootummaan kun gaafa biyya galee ga'u deebi'u dubbachaan ture. Maaltu ture? Mootummaan PP kuni caasaan ishee gadaanaa jiru waa'ee jijjiiramaa gurraanuun dhaga'uu beeki. Hin jiru caasaan gajjallaa jiru. Caasaan irra keessa jirtutu waa'ee jijjiiramaa miidiyaa irraa haasaa oola. Bakka an biraan hin jiru. So achi taa'anii hojiin isaanii akka gadi hin buune rakkataa jiraachuu waan beekaniifi qilleensa irra taa'aniitu hooggana dhaabaa gajjallaatii kan hojjetu opereeshinii gurguddaa kan hojjetu sadarkaa aanaatti gad bu'ee uummata kan ijaaru uummata keessa kan jiru isaaniin jalaa hidhan jechuudha. Adeemsa kana keessatti hooggantoonni olaanaa kanneen akka Abdii Raggaasaa fa'aa ani mootummaa kanan komadha Oromoon komadha. Nama akka Abdii Raggaasaa mana hidhaa taa'ee anaafatu silaa dhangaa nyaachuun malle armaan dura dubbadheera. Yeroo baay'ee ofiin waraaba waan ta'eef qophii abdiif qophaa'e tokko irratti dubbadheera. Of waraabuun nama rakkisa namni keenya mul'achuu maaf goote waan jedha waan ta'eef ni yaadadha namoonni akka Abdii fa'aa mee warra Kaayyoo fa'aa Abdii Raggaasaa gabaabseen sii kaasa. Waggaa lamaan dura jechuudha yeroo waraanni bilisummaa Oromoo waamicha godhameen amanee fudhatee gara biyyaatti deebi'u Jaal Abdii wajjin mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo biyya Eertiraa gammoojjii Eertiraa keessa jiran keessaatii wajjin gara Itoophiyaa daangaa Itoophiyaatti imallee jiila Itoophiyaa irraa dhufetti kenninee deebine. Gaafa sana Jaal Abdii wajjin turre nan yaadadha baasiin Oromiyaa irraa dhufee daangaa irra dhaabata. Eertiraa irraa waraanni dhufee qubatee jira. Guyyaa 3-4 imalaa turre waan tureef waan qaban waan goggogaa nyaatu jiidhaan arganne sila ammas goggogaatti deebi'anii waraanni kun waanuma argate nyaateetu inni kaan gammachuu isaatiin sirbaa ture. Ijoolleen Oromiyaa irraa waraana bilisummaa Oromoo fudhachuu dhufan keessa koon argeen sitti hima. Lammuun boo gaafas boo'eera warreen qoosan baay'een isaanii sanuu boonyee suuraa kaanes waan biraatti hiikkataa turanii. Anaan garuu gaafa sana kan na boossisee warreen Oromiyaa irraa dhufan kun waraana kana arganiitu waraana akkasitti haamileetiin jiru kan arganii Oromiyaan waan keessa jirtu beeku waan ta'eef baay'een isaanii buufata konkolaataa Amboo irraa dhufanii abdiitiin seenaa isaa dhaloota irraa kaasanii beeku waan ta'eef jaarsi guddaan tokko harrii qabu Abdii biran dhaabudha fiiganii dhufaniitu nagaa gaafatun se'e isaan gad jedhaniitu barabaasoo kaa'ata Abdiin luka isaa dhungatan. Jennaani maal jaarsa ol jedhaa nama guddaadha sin jedhennaan dhaqqee fayyaa ta'e jiraadhu waan fedhe isaa ta'u rakkoo keessatti yeroo Oromoon ijoollee kana barbaaddu ijoollee amma kanaa oomishtee Oromiyaaf dhaleessuu keetiif dhalootaan eebbisaa ulfaadhodha mimmaan buusan. Kanneen ija kiyyaan argee jechuudha. Namoota akkasiitu mana hidhaa taa'ennaan Oromoon taa'ee nyaata. Kanaaf qormaata dhibbaa keessaatii 10 kan kenname Abdiin fayyadamuun isaanii hin kufne jechuudha 10 keessaa yoo darbuu dadhabne. Ka itti aanu hamaatu dhufa. Kanaaf kanneen akka Yaazoo, kanneen akka Kaayyoon gammoojjii Eertiraa keessatti isa beeka. Barnoota isaa dhiise yeroo inni yuunivarsiitii Adaamaa baratu nan beeka. Namoota hedduu dubbatteen fixxu. Koloneel Gammachuu maal fakkaatee akka inni ba'e argiteetti. Namoonni 10,000 hidhamanii jiru mana hidhaa keessa jechuudha. Nama baay'ee kanneen akka addunyaa keessoo fa'aa warreen qeerroo bilisummaa Oromoo geggeessaa turan kan maqaan hin dhayin kan hidhaalleetti darbatamanii lubbuun jiraachuu dhabuu danda'u gaaf tokkos kan du'an duubatti hidhamanii kan du'an. Kanneen har'a immoo du'aa fi hidhaa sanarraa baqatanii qawwee isaanii baadhatanii bosona keessa jiranoo warri kunoo kana hundumaa rakkoo kana hundumaatti akka mootummaan kun kana godhu kan godhe isan sila jedhe abbaa qabsoo gooneetti kenninee rakkoo nutti fide. Mootummaan kun irraa humna qabaasa jettuufi mootummaa kana umrii isaa gabaabsuu dheeressuu kan dandeenyu mootummicha imaammata isaatu hin taane qabsoo nuni geggeessinudha. Qabsoo Oromoo geggeessutu dheeressuus gabaabsuus danda'a harka keenya jira. Abbaan koo gaafa makmaa kun jige malee dhangalaanee jedha. Kanaaf yoo isatti deebinee waan irra jirru kan rakkoo nu keessa dabre ani yeroo baay'ee sloogaanii tokkoon gargaarama. We were the part of the failure. Let us be the part of the solution jedhuu qabna.
Mee kottaa adeemsa ture keessatti bileemii dhiisnee hundi keenya iyyuu qaama rakkinichaa turre amma danda'e amma akka ta'etti inni kaan dogoggoree haa ta'u inni kaan beekaa haa ta'u garuu mee kottaa qaama immoo furmaataa taanaa jennee gatteenyee ilaallee uummanni Oromoo kaleessa gaaffii maalii qabaate guyyaa sila kaaseera guyyaa wareegamtootaa kabajna garuu maaliif akka wareegaman yaadachuu qabna isa kanarra deebinee yoo goone umrii raagneetu hin taane beekan umrii mootummaa kana gabaabsuuf dheeressuun harka keenya jira jechuu barbaade Oromoo yoo deebi'ee qabsaa'ee gaaffii isaa eessa jira isarraa ka'een isa ga'e yoo jedhe qaxxaamura ammarra jirru kanarra qaxxaamura kana darbuu dandeenya jechuun barbaade. Baay'ee gaariidha. Dhugaa yaada ati qabxiiwwan ati kakaastu dhugaa dubbachuuf yaadaan fuudhanii nama sokkoo jechuun keessumattuu eela amma Oromoon keessa jiruu fi keessa dabarsee gadi fageenyaan nama yaachisa raajii hedduu galatoomi. Nama miidiyaarra turtes waan ta'eef yeroo baay'ee wantoota adda addaa siif achi fuuteen ilaalta madda hin argattaa waa tokko hin beekta. Mee gara jaarmiyaa kee ati baay'ee jaallattuutan si deebisee gara xumuraatti illee deemna maree keenya kana. Dhiyeenya kana hammuman si beekuttu waggaa 5 asitti tattaaffii ati miidiyaa kanas takka qophii kaayyoo itti ONN jalatti maali waa baay'ee hin gootan tattaafatta deemtees immoo miilaan gara yerootti jaarmiyaan kee gara biyya ollaa tures gara Asmaraa deemuudhaanis wannoo kora sabaarratti hirmaachuu kenna yaadadha. Akkuma kanammoo akkuma amma jette jaalawwan warra umurii isaanii qabsoo keessatti fixan akka Jaalabbii Raggaasaa fa'aa dabalatee isaanii wajjiniinis mala ati yeroo Oromiyaatti dachaatan sana akka jala buutee hordofaa turtee fi keessumattuu immoo viidiyoo tokko sooshaal miidiyaarraa yeroo ati biyya turte naannoo dhaloota keetiitti simannaan sii ta'ee Oromoon naannaa ati dhalatte sana simannaa akka goota tokkoof ta'uutti simannaa guddaa sii qopheessanii sana hordofaan ture. Mee gaafa teessee ilaaltu han Oromoo ammayyuu walitti qabdee dubbatteetta numa Oromootu rakkoo qabaa jettee dachaastee abbaa rakkoo nu goote teesseetta. Mee akka jaarmiyaa keetti akka dhaaba keetti dhaaba sabni Oromoo jaallatu. Adda Bilisummaa Oromoo jechuun dhaaba garaa Oromoota maraa keessa jirudha. Yeroo baay'ee immoo qeeqa irratti kaasu hooggansa jiru jabina jiru jijjiiramaaf of qopheessuu dadhabuu wantoota adda addaa kanaaf yeroo tokko as baanii namootuma dhuunfaatu yookiin namootuma bakka kee kana aktivistii ta'uu barbaadantu jaarmiyaa sana caalaa gaaddisa isaa ol mul'ataniitu yeroo tokko wanticha rukutuudhaaf hojjetu. Kanarraa kan ka'e ciminni jaarmichaa hamma eegamu hin deemne darbee hin deemne yeroo jedhamee komatamutu jira. Ati immoo akka insaayideriitti akka nama keessa beekutti akka nama itti miseensome ani waan yeroo dhiyoo qofan si beekaa isa dura hin beeku. Mee maayinni rakkoon hamma deemuu danda'u dhaabichi kun deemeeraa dhaabni Oromoo irra buufatee jiru kun waan hojjetamuu qabu hojjetee argisiiseeraayii kan jedhurraa qeeqagaa kana taajabbiina jalaan fudhatiin akka taajabbiitti mee kanarratti mee xinnoo naayibsi. Gaarii dura yemmuu jettu rakkoon kan Oromoo ta'uu nurra keessatti kan Oromoo ta'uu ofirraa kaaseen kaa'ee kan keenya jedhee of keessaan baasne yeroon qeequu of dabaleen qeeqa waan ta'eef anis keessa jirachuu barbaadeeti. Tarii waan ati naaf kaaste dandeettii yookiin sammuu kootiin madaalee Adda Bilisummaa Oromoo jaatu gochuun natti ulfaata garuu an hoogganas miti akkuma miseensa leexaa tokkotti waan natti fakkaate amma hubannoo kootii garuu jechuun man danda'a. Nama akka sa'aatti nyaatu gaafa akka namaatti nyaatu dhukkubsata garuu numa nyaataa jedhani. Numa nyaataa beeki. Rakkoon Oromoon qabu Addi Bilisummaa Oromoo akka kaleessaa akka haala kaleessa turetti maaf hin sochoone ka jedhu irraa eega malee Addi Bilisummaa Oromoo ammas socho'aa jira. Akkuma waa'ee namni akka sangaatti nyaatu gaafa akka namaatti nyaatu hin dhukkubsata garuu numa nyaataama jira jechuudha. Baaburri qabsoo Adda Bilisummaa Oromootiin baroota 1970 keessa jalqabe baaburri sun numa deema. Nama isaa harcaasu malee deemaatuma jira. Haa dhaabatusi feermaataarras qabamee haa darbu imala isaa garuu irruma jira.
Kanaaf adeemsa kana keessatti immoo injifannoo gurguddaa jaarmiyaan addunyaa keessatti saba cunqurfamtootaaf godhan hedduu caalaa addi bilisummaa Oromoo kanaaf ati dubbannee dhaloonni dubbateen fitne gumaacheera. Har'aras qabsoon Oromoo amantaa dhuunfaa kootti kan inni galma ga'u ofittummaa naan hin jedhin malee nama miti aniin amanu kaayyoon akeekni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo akeekni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo the only gaaffii Oromoo ka deebisu. Nama hin jenneen akeekni siyaasaa addi bilisummaa Oromoo gaaffii Oromoo ka deebisu isa. Egaa adeemsa kanatti ciminoota baay'ee addi bilisummaa Oromoo waggoota 40 darban agaarraatti godhe hedduutu jira. Ammarra dhaabannee akkamitti ilaalta sanaan jetteef akka lamatti ilaala. Tokko walxaxaa sakaallaa xiyyeeffannaa addi bilisummaa Oromoo agamsa ollaa daamiiti. Yeroo qilleensi sochii hundumaa bu'aa jiraatti kan ollaa qoraattiitti dhalatte Adaamiin. Yeroo qilleensi bu'uura. Addi bilisummaa Oromoo xaxaa diinaa kan akka mootummaatti jiru diineffateera waan ta'eef hin jedha. Haasaa kaleessaa dureen dubbatan keessatti nu diineffateetu socho'aa jira waan jedhaaf namni nama hidhuu namni miseensa kee hidhuu namni miseensa kee ajjeesuu si diinesseera. Diina. Humnoonni Habashaa Itoophiyaa kaleessaa ijaaran akeekni siyaasaa ABO gaaffii uummata Oromoo deebisa waan ta'eef inni qabsoo biraa. Keessa keenyatti Oromoon immoo nama isaa hojjetu jaarmaa isaa qabsaa'u hin beeku. Qabsoo innis jechuudha. Kunis ABO'f chaalenjiidha. Miseensi ABO mataansaa hin bokoka malee hin gabbatu. Fageessee egeree Oromoo yaadee inni kaan hoogganatti amanee deema. Inni kaan jaarmaatti amanee deema. Inni kaan of qofaatti amanee deema. Tiimworkii hin qabu, intigireeshinii hin qabu jechuudha. Rakkoo chaalenjii kana hundumaa keessa ba'eetu addi bilisummaa Oromoo jiraachuun takka jaarmiyaattiyyuu waan guddaadha. Akkasitti madaala gama tokko. Achirraa utuu na jalaan deemina tamma jechoota babbareeddoo alaa ani barsiisaa afaaniin ture kanaaf jechoota babbareeddoo yeroon argadhu irratti ani chaalenjii si godha. Addi bilisummaa Oromoo jette addi bilisummaa Oromoo keessa miseensotumtuu rakkina qaba. Miseensoti kun kaan hooggansa ilaala, kaan jaarmiyaa ilaalaa. Dura immoo the only jette immoo kaayyoo addi bilisummaa Oromoo qabate Oromoodhaaf furmaata jette. Meegaa kaayyoo sana irratti ani siin hin falmu. Kaayyoo sana waan hin beekuuf kaayyoon sun Oromoodhaaf akka ta'u Oromoo kan ta'e hundumtu kan sagantaa siyaasa adda bilisummaa Oromoo dubbise hundi ni beeka jedheen amana ni fudhata jedheen amana. Amma asirratti naa kottu iddoo pooyintii kootti inni kaan hooggansa, inni kaan jaarmiyaa, inni kaan kaayyoo, inni kaan nama, inni kaan kaayyoo dhaabichaa, inni kaan ganda. Waan akkasii kana attamitti clear out gochuun danda'ama. Miseensonni gara bilchinaatti bokokan malee miseensota kana bifa kamiitiinis immoo gara bilchinaatti gara waan kana qulqulleessanii kaayyoo sana baaburri ati sila jette sun baaburri sun alana kaayyoo sana fe'atee akka inni deemee dhaqee galmaan ga'utti hawwii Oromoo sanaa akkamittiin qulqulleessuun danda'ama sana utuu naatumattee taajabbiin galatasii qaba. Ammas maanoon hin tuqsiisin ligooree cimaa jira waan ta'eef iddoo tuqamuu hin qabne tuquu hin barbaadu. Maaliif hin tuquu? Tokkoon akka miseensaatti qabsoo gitaa jaarmicha keessatti nan geggeessaan isarra ga'ee waa tokko adda miti. Adda bilisummaa Oromoo qeequun addi bilisummaa Oromoo qeeqatti amana. An akka miseensa tokkotti qeeqatti namana. Qeeqa ijaarsaa jechuudha. Rakkoon jiru adda bilisummaa Oromoos immoo addunyaa kanarraa instituushinii addaa tokko gootee ilaaluu hin qabdu. Addi bilisummaa Oromoo instituushiniidhaan taqwaamisa jennu jechuudha. Dhaabbata. Dhaabbata tokko keessa iddoo tokkotti hoogganatu cimaadha. Iddoo tokkotti miseensatu cimaadha. Iddoo tokkotti immoo kaayyoo instituushinii sanaatu cimaadha. Mee warshaa tokko yoo fudhatte oomishni warshichaa baay'ee bu'aa qaba yoo ta'e bu'aa qabaachuu oomisha warshichaa gabaarratti beekamuu isaatii fi
Yookiin qodaan irraa hojjetametu murteessaadha. Yookiin warra hojjetetu murteessaadha. Yookiin meeshaa isa hojjetu sanatu murteessaadha. Yookiin hoogganarra keessaa geggeessu kan meeshicha overall activity godhutu cimaadha. Yookiin immoo beeksisa meeshaan sun itti beeksifametu cimaadha. Kana keessa baheetu kan meeshaan tokko gaarii ta'u. Addi bilisummaa Oromoos institutionidha. Institutionii keessatti immoo wanta adda bilisummaa Oromoo institutionii qabsoo Oromoo geggeessan irraa adda isaan gorsisu akkuma sila kaase wantoota gurguddoo tuqiyoonaan jette an himeen fixne baay'eetu jira. Akka institutioniitti immoo dadhabinni jira. Dadhabinoonni kun immoo kanarratti kanan kaase jechuudha. Maaliifin kaasaa yeroo baay'ee tariiti asitti adda bilisummaa Oromoon qeeqesigaa tarii miseensi in argita guyyaa 2-3 booddee immoo tarii waan biraachuu danda'ama. Ani waan ifa jirtu akka jaarmaattis wanta akka nama tokkotti qabsaa'uun kaasa. Wanta hubannoo jedhee fi maaliifin siin jedhee amma fakkeenyaaf miidiyaarran hojjedhaa amma tokko qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon geggeeffamu deeggeraa. Garuu yoo ani ba'ee waan qabsoo bilisummaa Oromoo deeggeru kaasnu tokko miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'e kan si mormu yoo ta'e kaayyoo tokko jala jirta maaf si mormu? Naan galu naaf iyyuu. Bilchina dhaan qabu moo? Kaayyootti moo namatti amane moo? Maalitti amane? Tokko. Oromoos fudhadhu abaaboo qofaa miti. Hayyuun baay'ee jaalladhu yeroo baay'ee irra deddeebi'ee raadiyoo Finfinneetti aanee namni dhiyeesse Ida'oo Booruutiin anadha. Ida'oo Booruu gaafanni lubbuun darbus anatu jalqaba lubbuun darbuu isaa dubbate. Gaaf tokko ba'eetan obbo Ida'oo Booruu hayyuun keenya boqotaniiru awwaalli isaanii Finfinneetti geggeeffama. Akka achitti argamtan jedheen dubbadha miidiyaa irratti. Inni tokko gad ba'ee dhufe sobdu saree jedha. Wayii hayyuu keenya du'ee reeffi isaa Finfinnee ga'een sobee harraaji miti. Anaan immeejjii itti na kaa'ee qaba jechuudha. Anoo waan Oromoon dubbadhe gargaara hayyuu keenyan jedhe maalti naan isa rabsiise? Bilchina dhabe moo hubannoo dhabe moo itti yoo ilaalte waan itti amanee qabaa jechuudha. Kanaafan namoonni baay'ee hoogganaa adda bilisummaa Oromoo dinqisiifatu. Miseensa adda bilisummaa Oromoo dinqisiifatu. Namoonni baay'ee adda bilisummaa Oromoo keessaati hoogganaa olaanaa naannoo irra jiru tokko dinqisiifata sakaan dinqisiifattu. Isaan lamaan immoo wajjin boolla wal diigessaa keessa bulu. Gariin immoo fakkeenyaa fi warra akka keenyaafaa kun warra akka keenyaa kun kan arcummee lamaan reebaman mootummaa keessatti Oromoof sabboonummaa horannee Oromootti aannee Oromootti baqanne Oromoof hojjennee jechuudha. Oromootti dhuftee yeroo dabalamtu immoo arcummee gara biraatti si eega jechuudha. Ofuma qofaa warri godhan jiru sababa qofaa kaasuu fedheen. Yoo akka carraa ta'ee wayi tokko gumaacheera yoo ta'e eddeema sana dhaabateetu waan biraasitti kaasa jechuudha. Warra akkasiis jiru. Garuu numa jirra. Maaliif amma namoota baay'eetu adda bilisummaa Oromootti makamne warri mootummaa keessa turre. Warri qaama nageenyaa keessa turre yoo xiqqaate addi bilisummaa Oromoo cimina inni qabu keessaa tokko sitti mudiina keessatti fira jaarrate jechuudha. Yoo xiqqaate kanan beeku qaama nageenyaa achi keessa ture humna Fatnoo Darraash poolisii humna ittisa biyyaa keessa ijoolleen Oromoo 11,000 olitu jaarmaatti ijaaramee ture jechuudha 2005 dura. Humni kun xiqqaa miti. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo ni dinqisiifama jechuudha. Humni kun garoo dhufee abaa'ootti dabalame inni kaan rakkoo mataasaa qaba waa'ee namaa kaasuun barbaadu. Inni kaan akka koofaa akka koloneel gammachuu fa'aa mootummaa qussamuu as keessa taa'ee jira. Nama miti kaayyootti amanne waan ta'eef kaayyichatti otuu miseensa buleessa hubannoo hin qabne ta'ee si arrabsa jechuudha. Warra akkas ture siin jedha. Warra ebaluu ture warra akkasii siin jedha jechuudha. Kanaaf hin bokokuuf gabbachuu kaase. Kanaaf maal jedhuu barbaadeen addi bilisummaa Oromoo hir'inoota qabu hubannoo miseensonni hubannoo wal fakkaataa akka qabaatan gochuu waan irraa eegnu akka sangaa silaasiin jedhe expectationii levelii sanatti booldi ta'ee akka hadhaa waggaa dheeraadhaaf addi bilisummaa Oromoo qabsoo Oromoo asiin ga'uuf aarsaas akka adda bilisummaa Oromoo namni kaffalee hin jiru. Mootummaa wayyaanee wajjinis wal jijjiiramoo humtanii akkas gootanii warreen amma mootummaarra jiran goonu adda bilisummaa Oromoo caalaa kan miidhame hin jiru TPLFinis adda bilisummaa Oromoo caalaa kan aarsaa kaffalees hin jiru adda bilisummaa Oromoo caalaas kan dhugaa qabu hin jiru.
Kana immoo maal godhuu qaba? Hojiin mirkaneessuu danda'uu qaba. Qabsoo kana bold out go'anii itti ba'anii asila wanta tikaaste jirta dhaloota aangootti dhufu bar. To be a good leader, you have to be good follower first. Meeqan keenyatti dargaggoonni gaafa hoogganni qeequ, gaafa hoogganni itti dubbatu dallannee deemna. Barattoonni yuunivarsiitii keessaa dhufanii qabsootti dabalaman gaafa rakkoo namni dhuunfaatti uumu maaf fiigu. Utuun nama dhuunfaatti amanee fiigatee jecha miseensa abaa'oon naan jedhuun abaa'oo keessan taa'u ani akka qotu. Garuu kaayyootti namani. Yeroon kana siin jedhu immoo hooggantoonni cichoo mee ilaalime obbo Daawud Ibsaa waa'ee Dinquu gaafa dubbatan ajandaan keenya isa ture. Dhugaa. Kan waggaa 27 olii icciitii jaarsi kun baatanii taa'anii dubbatan ni yaadi. Hoogganni akkasii immoo kan hojii egeree dhaabichaa malee kan ofiisaan barbaanne jiru meeqatu jira. Miseensi immoo ofiisaa du'ee siinsi dabarsu meeqatu jira. Qeerroon har'a biyya keessatti anamma waa'ee sila simannaa kaasteetta. Oromiyaa lixaa keessatti yeroo addi bilisummaa Oromoo garuu garas deemneerraa warra kanaaf maaf kabajaan tolfame jedhanii warri facaasaa turanis jiru. Tariiti gaa uummanni akkatti si madaalus qaba san uummatumaaf hin dhiisa. Bar ija kiyya akka argi nyaata baadiyyaa keessa deemnee waan sii kennan nyaatta uummata keerraa nyaachuu yeroo deemnu. Bar qeerroon no eenyutu nyaata kana hojjete nuni dura dhandhamnaa nyaatinaa jedhaniitu dura keenya dhandhamaa turan. Parsanaalii gaafa deebi'ee dhufu sitti dubbadheen ture. Dhaloota akkasiitu jira. Abaa'oo keessa ofii wareegamee kan siinsi dabarsu. Hoogganasa bargalaasaan faa lubbuun jiraatanii dhugaasaan faa lubbuun jiraatanii dubbachuun jajjabee meeqatu itti wareegame kaleessa jechuudha. Abaa'oo keessa warra akkasii cichanis jiru. Warri dantaa uummata isaanii dursan. Akkuma kana immoo dantaa isaa kan dhuunfatu jira. Miidiyaarraan hojjedhaanii maaf suuraan koo duraan dhufne anaamaa interviiyuun goone jedhee kan si komatu miseensa abaa'oos jira. Hubannoo kanatu jira. Institutioniidha waan ta'eef abaa'oon akkasitti dhiisneetu maal godhuu qabna? Akeekni siyaasaaf jaarmaan adda bilisummaa Oromoo gaaffii Oromoo deebisaa akkasittis amannee sochoonaa wantu nu irraa eegnu addi bilisummaa Oromoo akka jaarmaatti booldi ta'ee qabsoo kana abbaatti ta'ee mul'atee geggeessuu qaba. Hojjetaa jira. Xaxaa kana keessa ba'ee jiraachuun isaa waan guddaadha. Gama biraatiin hir'inaan adda bilisummaa Oromoo hooggana isaas qeequ akka dhuunfaattis dubbadhu yoo jiraate addi bilisummaa Oromoo hojii hojjetatee gurgurachuu dadhabe. Hojii hojjete akkamiin gurgurachuu dadhabe? Addi bilisummaa Oromoo hojii jaarmaa lafarratti hojjeta. Hojii hojjetu kana hojii jaarmaa cimsatu malee jabana nu keessa jiru jabana propagaandaa jabana miidiyaati. Miidiyaa ma ititaa gad ba'ee waan hojii dhaaba kanaallee dubbatu hin jiru jechuudha. Dhaabni kun otuu hojiin hojjetu ba'ee akka hojjetametti gurguramaaf ta'ee namni nutti hin gitu. Kanaaf dhaabeeke sila filannoo dhabamee kanatti jette eenyu madaalsise kan hin siin jedhe adda bilisummaa Oromoo keessatti wanta hojjetame kana bifa miidiyaaf ta'utti aanje'ee yeroo yerootti uummata isaa apdeet godheetu adeeme. Adda bilisummaa Oromoo har'a otuu miidiyaa boqqolloo kan Afrikaa kaabaa goone jedhamee odeeffamu otuu miidiyaa qabsoo Oromoo dubbatu adda bilisummaa Oromoo qabaate eessa ga'a? Addunyaan maaliif nama otuu nagaan qabaatiin ministeera nagaa qabdu Itoophiyaa otuu immoo nagaan uumiin nagaa uumte jettee kan noobeelii badhaastu addunyaan maaliif? Addunyaatu haala qabatamaa biyyattiin beeku. Isa kana gochuu dhabuu adda bilisummaa Oromootiin quba qaba. Kun immoo ifa jechuudha. Kana immoo gurgurachuu danda'uu qaba. Isa waa'ee hooggana maal jette kan abbaa ol beeku budaadha jedhani keessa jirran beennaa. Gurruun hooggana ta'u nuni dargaggeessuuf hin jedhu amma dulloomeera kanaa booda garuu namni aangoo dargaggummaa jedhu kun barkaa beegiitii yeroo Finfinneen maaster pilaaniin fudhatamu lafti keenya jedhee beegiitii dubbatu bakka baa'otu guddise. Ka Harargee bahaa dhumarraa kan Salaalee kaaba Oromiyaarraa kaaba Oromoo Walloorraa kaasee aga kibba Gujiitti dhufee gaafa waan Oromoon tuqamtu dubbatu beeki kana baa'oon horeedha. Hooggana ta'uun qabu dirqama. Garuu immoo hooggana ta'uuf nu dura hoogganamaa gaarii ta'uu danda'uu qaba. Hoogganamaa gaarii ta'uuf immoo sansakkaa jaarmaa instituutionitti meeqan Oromoo meeqan aktiivistiitti jaarmaatti ijaaramuu barbaada beekan kan dhugaa dubbannu. Hundumtuu toora feesbuukii irra taa'ee yookiin sooshaal miidiyaa carraa makaleessa argateen taa'ee dubbatee mul'achuu barbaada malee jaarmaatti ijaaramee jaarmaatiin jaarmaa geggeessuu jechuun PhD hojjechuu miti.
Jaarmaa geggeessuu jechuun siyaasa xiinxaluu yookiin waa meeqa gochuu miti. Jaarmaa geggeessuu jechuun egeree saba tokkoo geggeessuu. Meeqaan keenyatu gatteenyee waan tokkoon. Maaliif yeroo hundumaa lafeen cabsinu somba muranna. Lallaaftuu barbaanna. Hamatamuu hin barbaadu. Miseensa adda bilisummaa Oromoo fakkeenya. Annama miidiyaa miti annama tikaati. Maafi miidiyaa irra hojjedha. ONN dadhabaadha akkasidhaa jedha. Dadhabaadha. Garuu immoo akka nama tokkootti natingii irraa saamtingii dhaleessineera. Teenyee quba qabuurra amma danda'u bahee hojjedheera. Amma danda'u sabee kanatti quba qabuurra atis immoo amma dandeessi dhufteetu as kana goote. Yoo dhiibuullee dadhabde yoo bira dhaabatte differensii finna jechuudha. Siigala. Kanaaf rakkoo kana keessaa ba'uu qabna. Kanatu nu rakkisa. Haasaa nu goonu kana keessatti qaaqriin baay'ee ba'uu danda'a ta'a. Tariiti anis itti mi'aawuu dhiisuu nan danda'a. Jaarmaan deeggarus itti mi'aawuu dhiisuu danda'a. Waan raajiin dubbate keessaa immoo maalan fudha maalan dhiisa jechuu danda'uu qabna. Nuni jimilaan jaallanneeti jimilaan jibbine. Kana hundumaarraa yoo aanne beekan irra aanuu dandeenya. Wanti guddaan Oromoon ittiin cabaa jiru waa sadiidha. Tokko jaarmaa ititaa kan qabsoo Oromoo galmaan ga'u cimee ijaaramuu danda'uu qaba. Lammaffaan dinagdeedha. Nuni ofumaa iyyeena malee biyya keenya keessatti beelli dhufaa jira. Dhukkubni guddaan dhalataa jira. Uummata keenya qabsoofnuu fi buddeena nyaachisuu hin dandeenyu. Dinagdeetiin kufnee jira. Oromoon dinagdeen cimuu danda'uu qaba. Maaliin cimsina? Warra dinagdee of harkaa qaban zeeroorraa ka'uurra warra 10 qaban utubuu danda'uu qabna. Abbaa qabeenyaa maal callisneetuma nan ilaallatu naaf hin taane jechuudha. Inni gara biraan immoo humna. Humna yeroo inni waa lama. Humni tokko qawweedha. Tokko miidiyaadha. Qawweedhaan Oromoon akka Oromootti hidhatee hin qabu. Oromoon akka Oromootti kan isaaf hidhatee hin qabu. Humna Oromoo hidhatee jirullee wanta gammadu tokko institushiniin keessa ture poolisiin Oromiyaa jalqaba jijjiirama kan fudhate isaani. Jalqaba immoo deebi'anii jijjiiramatti akka galagalan taasiseera mootummaan amma jechuudha. Oromoon kan isaa hidhatee jiru aantummaa qabu hin jiru. Liyyuu Haayilii jedhee addatti ijaaree brainstorm godhee Oromootti gadhiisaa jira. Uummanni Oromoo kaabarraa walloon tuulamni bahaa karrayyuun kibbaa fi lixa dhiisi. Salaaleerraa yoo deemte naannoo Darraarraa achi ce'iti naannoo Amaaraarraa. Kun hundumtuu humni hidhate. Agaarraa waggaa 8 guutuu uummanni cinaaqsan du'aa jira jechuudha. Kun hundumtuu Oromoon hidhatee hin jiru qawwee hin qabu jechuudha. Namni Oromoon humna qawwee qabaachuu danda'u qaba. Namni humna qawwee qabatee jiru yoo jiraate ijoollee bosona keessa akkan sila sii kaase saanduuchii hidhaaf du'aa gidduutii baatee qabsoo kana xurree qabsoo kaleessaa jireessuuf qabsoorra jirtu. Warri kun deeggaramuu danda'u qabu qawweedha. Humni gara biraan olola. Olola roonsiin jedhu nuni callumannee miidiyaan keenya siyaasaasa. Bara Habashaan garuu maal godhaa jirti? Miidiyaan ishee aadaa ishee sinaasaa, eenyummaa ishee sinaasaa uummatatti gurguratte jechuudha. Dooktar Abiyyumti fayyinuu caalani. Gaarummaa isaanii addunyaatti gurguratanii DSTV irra ba'anii sanaafu noobeelii badhaafamanii beekee har'as hojjetaa jiru. Kanaaf nuni maal godhuu qabna? Miidiyaatiin qabsoon Oromoo eessa jira kan jedhu addunyaa hubachiisnee uummata keenya dammaqsinee parallel way aadaan keenyas guddatee as ga'eeratta malee kiliippii Oromoo ilaalte gadaanaa fiilmii Oromoo ilaalte Aabaa Wayyeessaa fa'aa mataa isaaniitiin waggaa 27 dur kabarreessa maloomtuu hin jiru. Kitaaba ilaalte wajjin haasofnee roog baruu keenya naafati. Meeqatu jira? Kan kitaaba maxxanfatee gabaarra akkasitti awwaara urgisu meeqatu jira jechuudha. Kana hundumaattis xiyyeeffachuu danda'uu qabna. Wantoota sadan kanarratti xiyyeeffannee Oromoon gaaffii kaleessaa ammayyuu kan taakkuu tokko hin deemne deeffachuu irratti xiyyeeffachuu qaba. Kanaaf yaa Oromoo jimilaan nama hin jaallatina, jimilaan nama hin jibbina. Kaayyoo irratti cichaa, gaaffii Oromoo irratti cichaa. Namni akka dhuunfaatti siin gammachiisan. Warri arrabsamus, warri jibbamus immoo jibbiif arrabsoon uumaa nama hin godhu. Kaayyoo konshasii keenyatti cimnee Oromoodhaaf sloogaanii kottiin deebi'a. We were the part of the failure. Let us be the part of the solution jedhuu danda'uu qaba. Oromoon tokkoomuuf rakkoo qaba warra jedhuuf immoo Oromoon jaarmaa hundumaa keessa hundumtuu rakkina hin qabu beeka. Kan rakkina furu jira. Liberal peoples. Warra kana mataa walitti hiitee Oromoon akka walitti dhufu gochuu danda'u. Maaliif tiimworkii qabaachuu dhaba? Oromoon miidiyaa Oromoo fudhadhu. Namuu ONN diina goote OMN fira goota yoo ta'e ati Oromoo miti. Juwaariin jagna gootee Daawudiin yoo kan dabeessa gootu yoo ta'e yookiin horma gootu yoo ta'e ati Oromoo miti. Hundumtuu ilmaan Oromoodha. Akeeka isaanii inni kun asitti cimina qaba inni kun asitti laafina qabdattee wal bira madaaluu qabda malee tokko fira gootee tokkummaa soofta waliin faallessu. Tokkummaa jedhaa
yoo nama qaama keessi biraasa tokko from states tokko diinamfita yoo ta'e tokkuma Oromoo diiga jecha akkasii maaloo hin jedhina lakki kaafaa'oonis Oromoof qabsaa'oo ta'e kaafaa'oon gaarummaa akkasii qaba hiriin akkasii qaba abaa'oon immoo gaarummaa akkasii qaba jechuun qaba kanaaf jimilaan farrajuurraa of deebisuu qabnan jedha naman dubbachiisa ofii ko baay'ee dubbadheen beeku waan xiqqoo ishee garaa koo keessaan baafadhe sittin dheeres yoo ta'e dhiifama ulfaadhu beeku. Baay'ee galatoomii Raajii keessumattuu gara xumuraa kanarra dubbii ati tuttuqxe immoo kophaatti miidiyaa kan barbaadudha. Keessumaa waa'ee miidiyaa tuquun keessuun ajandaa haaraa kaasuuf ture har'a itti seenuu hin danda'u. Akkuma kana waa'ee sirnaa waa kaastee turte sirni amma nuti keessa jiru kun garamitti adeema sirnumti abaa'uun itti cichee qabatee deemu kunii fi sirni amma warri PP jedhan kun qabatan sanarraan waan ethnic federalismii kun waan maqaa sabummaatiin gadi ba'e kuni maal akka inni ta'e na yaadadha yeroo tokko miidiyaa wayii irratti illee dubbattee jirta garuu isanirratti illee gaaffii baay'een qaba waan har'a chaalenji ta'uu qabu wantoota garagaraatiif duuba kana tuqxee waan humna bosonaa humna Oromoo keessa jiru waan abbootii dinagdee kana jajjabeeffachuu irra caalaa immoo kanatti tuqxee waa'ee qeeqaa akkaataatti qeeqni dhiyaachuu qabu sanarratti akkamitti form goonee qeeqa jaarmiyaas ta'u nama dhuunfaas ta'u institutionis ta'u hundumaa qeequun akkamittiin eessaan nama ga'a qeeqni immoo ofumarraa akka jalqabuu qabu miseensotuma akka qeequu danda'an sanaa wal qabatee immoo hololawwan yookiin maxxansa sii kennamanirra injifatanii akkamitti kaayyoo ofiitti akka cichan waan jedhu suni miidiyaa na barbaada ture yoo tole jettee yeroo hin argatta ta'e torbee dhufuun sitti deebi'a Raajii guddataa. Egaan daawwattoota keenyaa marii Otuun goolabiin ani beekamatuun goolabiin ishuu ati kan biraa keessa nagashite waa'ee dinquudha kan waamte waanan tuquu hin darbuu barbaadu. Viidiyoo korraallee caqasuun ni danda'ama. Dinquun egaa bu'ii inni keessa ba'e tuqeera. Kan biraa kan Oromoon amma godhaan jirre kan dinquun godhen dubbachuu barbaada. Anis maatiin kos galateeffachuu waan qabnuuf. Yeroo sanatti gaanu qaama mootummaa keessa hojjenna. Sanuu hooggantoota olaanaadha. Namni keessa keenya kan beeku kan nu wajjin hojjetuuf kan nu wajjin ijaarame qofaadha. Kan si hojjechisiisudha namni biraan beeku. Barachuu barbaannaan akka dhuunfaa kootti kolleejjii barsiisotaarraa eebbifameen sagantaa digirii barachuu nan hojjedha waan ta'eef galgala barachuudhaaf manni barumsaa jirtu lama yuunitiif Rift Valley. Yuunitiin inumaayyuu argaa Oromoon barbaadan waan ta'eef obbo Dinquun diinii yeroo sanaa kan turan obbo Rattaa jedhamu mana murtii godina Shawaa Bahaa hojjetaa turanii hojii wal beenna waan ta'eef barachuu barbaannaa garuu waggaa darbeen eebbifame practice kosasuma naaf yaadittiin hojjedhee barachuun barbaadaa garuu danda'een kaffaladhu jedheenaan galmaa'ee tarmii tokko kaffaladhuutiin ilaallanaan jedhan. Otuun barataa jiruun gaaf tokko motora wayiin qaban ture seeniin mana barumsaa deema. Borattaa kooriidarii irratti argeeni barachaan jira gaa nun irraanfatinaa jedhee jechuudha borna dubbisinaa jedha. Deemee tan waajjira isaaniitti dubbisee dinquu bilbilaan na qunnamsiisanii yeroo dinquu yaadachuu dhiisuu danda'an beeku dinquuttan nu barachuu barbaanna akkasiin jedhee jechuudha. Umaan hin gaafanne beeki. Nu qaama mootummaa keessa jirra. Ijoollee simiti jedhe ijoollee Oromoo kaboora Oromoo bu'aaf buustu. Jiran achi keessa nus manni barumsaa keenya gaa beektaa reefuu jalqabne akka miidhamnetti namoota baratuu qabu jettan barreessiti borattaatti kenninaan jedhe. You didn't even ask me. Nama ja'a kan hin yaadadhu kanneen akka Komishiinarii Poolisii Oromiyaa taanaa akka turan Darrii Birkisaa, Komaandar Tolasaa Deetti warri itti gaafatamummaarra amma jiranis jiru. Nama ja'a barreesseen geesse tola barataa turre barachuu qofaa miti. Achirraa jijjiirameen gara Jimmaan deeme barnoota jalqabnerree akka barnoota fagoon xumurru nu godhe jechuudha. Nun beeku maal jechuu kaasuu barbaadeen gariin nama gandasaa fi gariin nama jaallatuuf yaadaa gariin immoo yaada siyaasaa ofii qabuuf yaadaa inni garuu Oromoo ta'uu keenya qofaan ijoollee Oromoo boor Oromoo gargaaranii haa baratan dhufeedha. Yeroo sanatti beeki nuti of beeka malee namni galagalee ati qaama mootummaa keessa taatee nan nagaayyuu sin gaafatu Oromoon sirraa baqata. Nama kana godheedha jechuudha. Dhaloota akkasii uumuu danda'uu qabna. Ka gandarra deemtee cubbuun jirre namarra kaa'us. By the way, waa'een accusation
assassinationiin kuni dhugaa balleessa. Nama tokko kan balleesse, nama tokko kan waa godhe dhiistee nama biraa yeroo jettu inni dhugaatiin wanticha balleesse nagaa ta'etu inni kaan faalama dhugaa dhoksite jechuudha. Kanaaf dhaloota akkasitti garaagarummaa ilaalee wantoota hin jedhiin egeree ilaalee godhu nuufaa dhaleessu nuufaa jiraatu aniif maatiin koo yeroo hundumaayyuu dinqootiin guddoo galateeffannaa jechuu barbaadeen ulfaadhu. Hedduu galatoomi Raajii waan obbo Dinquu yoo dubbatame hin dhumuufanii waan baay'eedha namoonni as ba'anii carraa argataniitu isa galateeffatu ta'ee miidiyaan iyyuu nun ga'u waan ta'eef yeroo nun ga'u waan ta'eef malee waan obbo Dinquu waan dubbatamee dhumuu natti hin fakkaatu. Artistoota boroosa jira, hiyyeessota dudduuba isatu jira, qabsaa'ota dudduuba isatu jira. Tarii waanumti amma taargeet ta'ee namni kun dinagdeensaa akka rukutamuuf yaaliin taasifamaa jiru kun inni akka nama tokkootti biddeen nyaachuu hin dadhabu nama sabaaf jiraatu kan rukutuuf xiyyeeffannootti kennuun mataansaa akeekiinsaa inuma namaa gala. Kanaaf atillee dhugaatti utuu waan kana golatti hin hambisin as baatee irraa waa'ee oolmaa nama guddaa kanaa dubbachuu keetiif anillee akka miidiyaa koottanii guddisee si galateeffadha. Namoota baay'ee si dhimma kana ilaalchisee quunnamuu nan yaala. Gara fuulduraatti fayyaa ta'ee kaayyoon saas ta'e kaayyoon keessan kaayyoon Oromootaa galmaan akka ga'u hawwii kooti yeroo eega malee xumura inuma argata. Oromoomatu yeroo isaa gabaabsa dheeressa jetteetta. Oromoon abbaa qabeenyaa obbo Dinquu Dayyaas duukaa jiru hundi waan hojjetu beeku qaba. Kaayyoon Oromoon eessatti maalirratti akka inni kufeessigaa duuba deebinee xiinxaluu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo bal'aa kana naalaattee Raajii na wajjiniin guyyaa sanbata kana guyyaa du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kiristiyaanonni keessumattuu gara Itoophiyaa keessa jiran ayyaaneffatan kanatti as baatee uummata kana bashannansiisaa qabsoos barsiisaa dhugaas himaa kana waan yeroo dheeraa na wajjin fudhatteef baay'een si galateeffadha. Galatoomi. Ayya daawwattoota keenya egaa ammas qophii keenya kan biraa qophii miidiyaa kana wajjiniin hafe kan biraa wajjiniin turtii gaariin isiniin jedha walitti deebina fayyaa ta'aa ulfaadha nagaatti.